akkam jirtu fayyaa keessanii obboloota baga guyyaa kanaan nu ga'ee maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Ameen ameen baga wajjin geenye akkam jirtu nagaadha Waaqayyos naa eebbisu. Ameen. Fayyaadhaa nagaadhaa kam nu jirtu eebbifamu obboleettii koo. Sagalee Waaqayyootti sun ce'inni duraa gabaabaan kadhadha. Gooftaa maqaan isaa baraan boraatti kan ulfaate haa ta'u kadhachaadha turre garuu anis immoo gabaabaa gooftaa duraa dhiyeessuun barbaada. Maqaan isaa baraan boraatti kan ulfaate haa ta'u gooftaa keenya waaqa keenya si jajannaa maqaa kee ol kaasnaa. Ati nu gidduu jirta, ati nu jettee biyya lafaa dhufte Yesuus Kiristoos. Oh haalleluuyaa, oh haalleluuyaa waan jennu hin qabnu. Dinqii keetiin har'a geenye, kaleessa hin darbinan seene har'a garuu geenye. Ameen. Maqaan kee baraan boraatti kan ulfaate haa ta'u. Ani dadhabaan kunoo obboloota wajjin si dura dhiyaachuuf fedha kee ta'eera. Kanaaf sin jajadha. Anarraa humti tokko hin jiru gooftaa ati duwwaan nutti dubbadhu. Ati hafuura keetiin nu gidduu deddeebii tokkoon keenya tuqi anas na tuqi. Ameen. Natti maayii bayi arraba koo eegi gooftaa ani akkanii darbaa hin dubbanne gooftaa waan sirraa dhufe immoo dubbachuuf akka dudubbetti hin jenne na qarqaare. Ameen. Oo haalleluuyaa na keessa darbii kontoolii godhii waan jiru hundumaa yaa gooftaa fuula qulqulluun ammaa jalqabee iddoo kana neetwoorkii jiru sitti dabarseen kenna gooftaa ati duwwaan inni hundumaa iddoo hundumaa geessu inni iddoo hundumaatti hundumaa arguu dandeessu akka haala kana yaa gooftaa harka keetti qabattu sitti dabarseen kennaa. Ati tokkoon keenya tuqi yaa gooftaa dubbii dubbatamu miti hafuurri yoo nama tuqeedha yaa gooftaa ati nu tuqi. Ati sagalee kee isa laphee namaa lixee ribuu lama qabu sanaan isa laphee namaa lixee nama hojjetu sanaan nutti kottu. Ameen. Obboloota koo keessa bahe haalleluuyaa yeroo keenya dabarsinetti kenna. Oh haalleluuyaa. Ameen. Jaallatamaa maqaa hundumaa ol kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan ameen. Ameen. Ameen ameen eebbifamaa obboloota koo. Ammas irra deebi'een jedhaa bagaa guyyaa kanaan gooftaan nu ga'ee baraa keessa hin darbinan seene keessa nu dabarsee nu baatee har'aan nu ga'e maqaan isaa baraan boraatti kan ulfaate haa ta'u. Guyyaan har'aa akka biyya Jarmaniitti akka biyyoota baay'ee Awurooppaa keessa jiranutti guyyaa lammaffaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos itti ayyaaneffatamu jedhamaa kaleessisa jalqabaa ture. Inni kun immoo isa lammataati. Guyyaa lamman kanaa odoo sanbata ta'uu dhabaates guyyaa jiruun hin jirre namni ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoos itti ayyaaneffatu. Inni immoo ayyaana kana hin amannes inni ittiin hin bulles immoo guyyaatti tarii waldaan yoo jiraate waldaa deemu. Tarii immoo maatii wajjin wal argee waliin nyaatee dhugee gammadu yeroo inni eeggadheen gaddaatti kennaa waliin kennee yeroo taa'ee nyaatee dhugu yeroo ta'udha. Awurooppaa keessatti biyya baay'eedha kan kana godhanu. Jarmaniin odoo mootii isaa iddoo tokkotti walitti qabamee biyya tokko hin ta'in dura mootota adda addaa ganda gandaan yeroo jiraatanuu guyyaa 5 guyyaa 6 guyyaa 4 warri akkuma kanatti ayyaana ayyaaneffatan guyyaa dhalootaatiin qabanii ture jedhama. Booddee istaandardii ta'ee guyyaa 2 ta'ee maqaan isaa ulfaatu gooftaanii nuunis har'aa akka kanatti ayyaaneffachuun bareenni wal geenye maqaan isaa kan ulfaate amma bara baraatti ta'u. Obboloota koo nuuf garuu gara caalu Yesuus Kiristoos gooftaan keenya. Isanni nu fure sanaadha ayyaanni keenya. Isanni anaaf isin fakkaatee biyya lafaa dhufee sanaadha. Isa warri ergamootaa gadi bu'anii warra tikeedhaan fayyisaan har'a isiniif dhalateera jedhan sana inni nu ayyaaneffannu.
isa guyyaa guyyaatti keessa keenyatti alatu isa guyyaa guyyaatti jireenya keenya nuu kenne sana ayyaaneffanna. Kanaaf Waaqayyoon irra deddeebi'ee nan galateeffadhaa. Egaa obboloota koo sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Macaafa Maatewos, macaafa wangeela Maatewos 6:12 dubbisa. Akkana jedha sagaleen Gooftaa, akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifne yakka keenyas nuuf dhiisi. Akkuma nuyi warra nu yakkinuuf dhiifne yakka keenyas nuuf dhiisidha. Sagalee kana har'a guyyaa gammannee waliin teenyee ayyaaneffannu. Tarii biyya keenya lafa adde qabbaneeffaan jiranu ganaadhaa. Nu biraa garuu hamma guyyaatti ayyaaneffannu kana sagalee kana dubbisuuf dhugumaan ulfaataa akka ta'e nan beeka. Kan hin dubbachuuf deemu waa'ee ulfaataadha. Maaliifi guyyaa kanaa wajjin garuu waan walitti isa hidhatutu jira. Guyyaan kun guyyaa dhiifamaa jedhee Waaqayyo abbaan keenya Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaa jaallate biyya lafaatti erge ittiin ayyaaneffannudha. Kunis immoo dhiifama bara baraati. Kanaaf waa'ee dhiifamaa irratti waa tokko lama jedhuun barbaada. Ulfaataadha. Asii sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo dubbifnu iddoon isaa iddoo Yesuus Kiristoos ofuma isaatii akkamitti akka kadhannu nu barsiisedha. Akkamitti ergamoota isaa yeroo sana warra duuka buutota isaatti inni dubbate nuufis akkaataatti kadhannu akkaataa Yesuus itti barsiisedha. Barsiisni kun iddoon itti yaa abbaa keenyaa jedhu yookaan immoo kadhata Gooftaan nu barsiise itti barannu iddootti ittiin kadhannuudha. Inni kun egaa obboloota koo koorii dubbii inni ammaa kun inni waa'ee dhiifamaa kun jedhee yaada ani ofii kooti keessa kootii nuuf ergaasa guddaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa yeroo barsiisu waa'ee kadhata kanaa yeroo barsiisu akkaataatti abbaa duratti dhiyaannu nu barsiise. Waan baay'ee keessadha. Achi keessa waaqeffannaan hin jira. Achi keessa dhiifamni hin jira. Achi keessa wanti bara baraa hundi hin mul'ata. Isa keessaa iddoo tokkittii kana akka laallu hin fedhe giddu galeessa waa'ee dhiifamaati jedhee jaayyaadee fi abbaan keenya fayyuun seeran dhufeen jiraatanii darbuun jiraatanii Waaqayyoof ulfina ta'anii darbuun Waaqayyoon bira deemuun Waaqayyoon biratti fudhatama argachuun waan seeraa Museetiin dadhabameef karaan kun karaa inni dhuguma bara baraa jalqabee waan hin danda'amne waan gaadidduu dhufaatii Kiristoos ta'e sana keessaa isa kanatti ceenu fedhasaa ta'e maqaan isaa baraan baraatti kan ulfaata ta'u obboloota koo karaa fayyinaa dinqii karaa Kiristoos ittiin nu simate. Kiristoos anaaf isin fakkaachuuf gadi bu'e karaa kana jechuudha kun. Asirratti afaan keenyaan akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifne jedha. Akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifne yakka keenya nuuf dhiisedha. Waan ani yeroon kana dubbisu natti dhaga'ame tokkon isinii hima. Yeroo baay'ee akkuma nu warra nu yakkinu dhiifnu akkuma kana yakka keenya nu dhiisi jennee jenna. Akkuma nu dhiifne isa jedhu yaadna natti fakkaata. Ani garuu baay'ee yaada asirratti warri macaafa qulqulluu bukkee qabdanu banattanii ilaaluu dandeessu. Dhiifne jedha. Dhiifneen paastiidha yookaan immoo waan darbe waan dhiifne jechuudha. Akkuma nu dhiifne an akkanaa galettan dubbadhaa akkuma nu dhiifne ni jedhu kun anaa fi waan dhiifneedha. Akkuma sana ati immoo nuu dhiisi
waan jedhu of keessaa qaba. Akkuma nu dhiifne sana akkamitti nu dhiisuu danda'a abbaan keenya akkuma nu dhiifne sanatti. Akkuma kun nuti yakka warra kaanii dhiifne sana maqaan gooftaa ulfaatu itti gaafatama nutti kenne jechuudha. Okkee ani isinii qopheesseera karaan fayyinaa isa kanaa garuu isinis waan gootan qabdu akkuma nu dhiifne jedhaa kadhadhaa. Yesuus Kiristoostu afaan isaatiin isaan barsiise. Phaawulos fa'aa kan warra biraa miti. Isatu nama dinqa. Akkuma nu dhiifne jedhaanii jedheen akkuma nu dhiifne sana akkuma sana nu dhiisi jedhaa akkanatti abbaa kadhadhaa. Kuni fooniif hin danda'ama. Hunduma dhiifne waanuma dhiifne sana Waaqayyoon biraa akkuma sanatti fudhachuu dandeenya laata jedhee yaade. Garuu Waaqayyoo inni karaa jireenyaa qopheesse akkaataatti isatti yoo dhiyaanne fudhatama argannus karaa qopheesse. Obboloota koo yeroo baay'ee waan guddaa isaatiif Waaqayyoo ana nama xinnoo kana akkuma socho'u narraa barbaada. Yeroo baay'ee kan na dinqa. Namicha tokkotu fakkeenya tokko dubbata yeroo sagalee Waaqayyoo barsiisu. Mucaa koo xinnoo ofirra kaa'anii miila koorra kaa'anii isa makiinaatti naannessan marii qabsiisaa. Qabsiisee alan jedhu hanoofu anaa mucaa waan ofutti fakkaataa jedhe gammadee du'a konkolaataan oofa jedhee kan oofaa jiru garuu abbaan. Obboloota koo yoo tokko Waaqayyoo waan akka natti fakkaata yeroo yaadu. Kan godhaa yeroo abbaa keenya nuti garuu waan guddaa goonu seena. Garuu isheen qabannee ittiin gammannu sana Waaqayyoo arguu barbaada. Kanaaf karaa nu godhatee nutti maayibaa namoota dadhabootti. Egaa asirratti warra nu yakkinuuf akka dhiifnu jedha. Warra nu yakkinuuf akka dhiifnu. Akka dhiifnedha. Akka dhiifnu tun akka dhiifne maal yaaddu yeroo kana yaaddanu hin danda'ama. Waa lamatti iddoo kana jiru. Akka nu dhiifne yakka keenyas nu dhiisi. Tokko yakka keenya nu dhiisi. Yakka abbaaf nu gidduu jiru. Yakka sana vertikaal jedhu warri faranjoota Waaqayyoof nu gidduu isa jiru sana yakka sana isa nu dhiisi jenna. Isa kamiin yoo goone isa horizontaalii yookaan obboleettii koo obboleessa koo wajjin jiru immoo waan godhutu jira. Isa vertikaal sana yaa gooftaa godhi isa kana ani godheera waan jedhu of keessa qaba. Anaani iddoo natti ulfaatudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa baay'eensaa laafaa miti dhoksaansaas gadi fagoodha. Garuu iddoon kun chaalenjii na godhannaa tuqe. Dhuguma yeroon Waaqayyoon dura dhiyaadhee kadhannaa kana yerootti kadhanna. Waldaan dhala sagantaa ishee xumurtu hin kadhatti. Iddoo baay'eetti walakkaattis waldaan hin kadhatti. Dhuguma namni itti yaadeetu kadhataa isa jedhu keessa koo dhufe. Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee ana fakkaatee isin fakkaatee ala deemu waan dhiifamni fakkaatu eessa dhaquun dhiifamaaf akka namarra jiru nutti argisiisuu fedheetu. Obboloota koo ammam gatii jabeessa akka ta'e Kiristoos inni waaqa ta'e gadi bu'ee waan anaaf isinitti argisiise fakkeenya inni nutti argisiisetu jira. Ani yeroon sagalee kana isinii dubbisu ofii kooti ga'aa ta'ee kana gochuu qabdu jechuun miti. Sagaleen Waaqayyoo garuu waan jedhu waan anaan chaalenjii na godhe waan anatti dubbate guyyaa ayyaanaatti kaleessa har'aa guyyaa yeroo miti jedhee dubbachuun dhiisuun akka narra hin jirre sagalee Waaqayyoo jaanaa ibsuuf. Anaaf karaan isa kanaa isiniifis karaan isa kanaa akkamitti Waaqayyootti approachii ogoone garuu Kiristoos jireenya bara baraaf inni nu waame
Hinni nu qarqaaru suni nu fuudhee deema isa jedhuuf karaan biraa jaanatti mul'anneef obboloota koo. Dhiifama argachuuf dhiisuun ammam chaalenjii akka nama godhu garuu dhiisuudhaaf akka waan biraa hin qabne ulaagaan biraa akka hin jirre ni yaada. Ulaagaa kana nuu kaa'ee jechuudha Waaqayyo. Obboleettii koo obboleessa koo ani odoon beekus odoon beekinis miidhe walii wajjin yeroo jiraannu nama hin miine hin jiru. Sagalee Waaqayyoon dubbata namni qulqulluun hin jiru. Namni akka malee hin hubatamne hin jiru. Nama ta'ee Kiristoosiin namni akka malee hubateera obboloota koo. Garuu haa ta'uyyuu malee karaa biraa barbaanna. Bara 2021 karaa irra deemne Waaqayyo akka deemnu hin barbaadu. An akka yaadutti Waaqayyo waan haaraa godha. Waggaa haaraatti haaraan ni godhu keessa aniif isin hojjetamnee Waaqayyoof qophoofnee deemudha. Waaqayyoof qophoofnee deemudha. Yeroo baay'ee namoonni yeroo nama wajjiniin jiraachuuf waldaa keessa deddeebi'uu dadhabanu. Ani abaluu wajjiniin hin danda'u. Ani jedhaniitiyyuu waldaa dhiisanii yookaan waldaa biraa deemu. Eessa deemu? Iddoon deeman hin jiru obboloota koo. Iddoo hunda dhannutti cubbamoota akka keenyaatu jira. Ani yeroo baay'ee waan na dinqu tokko nama tokkotu yeroo tokko fakkeenya dubbata. Tajaajilaa tokkotti ulfaate waldaa tajaajiluun hundumtuu waan isa miidhanu waan irratti arguuf waan tokko jaan taaneef waldaa dhiisee iddoo biraa tajaajiluuf iddoo biraa deemuuf jedhee mari'achiisa tajaajilaa biraa. Jennaani maal jennaan akkana godhanii sana godhanii maal jedhee dubbata. Eessa dhaquu barbaadda reemmannaa waldaa biraan deema. Iddoo biraan naqee tajaajila iddoo biraa iddootti tajaajilamuun deema. As keessa jiraachuu hin dandeenye jedhee jira. Jennaani atoogaa warra cubbamoota kana wajjiniin tajaajiltee tajaajilamuun barbaanne kan warri cubbuu nama irratti hin hojjenne kan warri nama hin miine jiranu gooftaa keenya biraa egaa achi dhaquu qabdan jedheeni. Iddoo sana dhaquu qabda. As hin jiranu biyya lafaarra warri qulqulluun namatti hin kaane namnitti hin miidhamne hin jiranu achi deemtan jedheeni. Isa booddee dubbiin galeef. Nama dhukkubsa obboloota koo yeroon kana isiniin jedhu qoosaa ta'e miti. Waaqayyo garuu waaqa amanamaa inni nu waame waaqa amanamaadha. Waliin warreegnee akka iddoo tokko geenyuudha. Yeroo baay'ee ni ulfaata. Wanti akka mana Waaqayyoo ifama Waaqayyoo keessa hin jiraanne akka hin guddanne nu godhu. An akka yaadutti tokko walii keenya wal moronnee eebba argachuu irra walii keenyaan isa wal miinu ta'a jedhee yaaduuf. Guyyaa kana kanan dubbatin waggaan kun dhumeera biraan darbu jedhee keessa kootti jaan dhagaameef carraasaa Waaqayyo naa kennee dubbachuu barbaade. Isa dhugaa dubbachuuf mana abbaa keenyaa isa Kiristoos nu qopheessetti wal arguudhaaf achitti waliin ayyaaneffachuuf karaan baay'een jiru karaa ulfaataadha. Garuu kanaaf Waaqayyo wabii keenya. Kiristoos hinni dadhabina koo beeku dadhabina keessan beeku nuuf wabiidha. Hafuurri qulqulluun nuuf eenyu jedha nuufi ho'a waan akkanaa irratti. Sagalee Waaqayyoo Yohaannis macaafaa wangeelii Yohaannis keessaa iddoo tokkoon dubbisa. Wangeela Yohaannis keessaa sagalee Waaqayyoo sini dubbisa. Yohaannis 17 irraa akka jedha. 17 3-4 akka jedha. Ofii keessanii of eeggadhaa. Obboleessi kee yoo si yakke jabeessi
isa gorsi. Inni yoo yaada garaasaa geeddaratee dhiisiif. Guyyaatti si'a torba si yakke. Si'a torba immoo gara keetti si yakkee si'a torba immoo gara keetti deebi'ee nan gaabbee naaf dhiisi yoo siin jedhe dhiisuufiitu siif ta'a. Iddoo biraa dubbisuuf yaadeen iddoo kana keessa kootti baay'ee natti dhaga'ame ammuma iddoon kun maal jedhaa yeroo torba guyyaatti deddeebi'ee yeroo torba namni sin gaafatu akkam yeroo torba balleessee yeroo torba sitti deebi'e jechuun yeroo torba hin nuffituyyuu hin numtisi hin nuffata garuu Kiristoos afaan isaatiin yeroo dubbatu maal jechuu barbaade inni dhiifama gaafatu ma deddeebi'a inni dhiisus hinuma dhiisa. Yeroon torba kun sagalee Waaqayyoo keessatti waan baay'eedha dubbata. Yeroo torba waldaa torba urjii torba sagalee Waaqayyoo akka jedhaa torba guutessaa jedhu namoonni sagalee Waaqayyoo keessatti lakkoofsi torbaa jedhu lakkoofsa baay'ee dubbata sagalee Waaqayyoo 3 jira 2 jira torba yeroo torba jedha. Yeroo torba yoo si gaafate hima dhiifta. Kan biraan jiru jechuudha. Karaan biraan hin jiru. Phexros yeroo torba moo yoominni isaa jedhe. Yeroo torba miti yeroo 77 siin jedha jedhe gooftaan. Karaan biraa hin jiru obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru garaa dhiifamaa nuuf haa kennu. Karaa biraatu hin jiru. Garuu Kiristoos nu gargaara. Isa gargaaruun isinii erga jedhe yeroo biyya lafaarraa deeme. Isa akka dhiifama gaafannu akka dhiifama fudhannu nu gargaaru nu erga. Waan tokko jabeesseen guyyaa har'aa guyyaa dhaloota Kiristoos ayyaaneffannu kana dubbachuu fedha. Ergamoonni gaafa gadi bu'anii akkuma Luqaas keessatti barreeffamee jiru har'a fayyisaan isiniif dhalateera. Eenyuuf isiniif dhalate jedhan maaltu fayyisaan har'a guyyaan isaa immoo har'a Kiristoos nu keessa dhalata. Har'a Kiristoos isa anaaf isin jedhee fayyisaan dhufe sana haa ilaallu. Isatu hundumaa dandeessa. Isa dhaqee warra eegduu horii warra gadi deebi'oo bara sana keessatti warra iddoo hin qabne sana warra halkan wareegan sanatti mul'atee fayyisaan jedhe. Anaaf isiniif akkuma kana fayyisaan inni dhalate sun akkuma ergamaan dubbate sana obboloota koo fayyisaan nuuf dhalateera. Fayyisaan nu fayyisuuf nu gidduu jira. Kana amannee fudhannee yeroo of ceephaan yeroo Kiristoositti dhiyaannu eenyuun akka amanne yaaduun nurra jira. Har'a fayyisaan keessa keenyatti dhalata tokkoon keenya keessatti guyyaa guyyaatti dhaloota Kiristoos ayyaaneffanna yeroo jennu yeroo Kiristoosin ayyaaneffanna jennu akkuma biyya lafaa tiraadishinii waggaatti al tokko wal arganii al lama wal arganii tun ta'in keessa keenyatti har'a sagalee Waaqayyoo keessatti guyyaan har'a jedhu yeroo hunda sagalee Waaqayyoo akkas jedha har'a guyyaa Waaqayyoo boriif waan tolkeennu hin jiru jechuudha. Fayyisaan har'a nu keessatti dhalatu obboloota koo anaan agargaaru isiniin agargaaru tokkoon keenya sagalee kana dhagaanu agargaaru. Dadhabaa nama wayittiin galle agargaaru gooftaan. Ani sagalee Waaqayyoo keessa waan na dinqu tokko ana dadhabaa nama wayittiin galle tokko hidhee biyya lafaa akkoo kaati jaallate ilma isaa tokkicha abbaan nu erge na dinqana. Maal narratti argee anaan na jaallate maaltu jira? Akkuma kanatti jedha inni faarfatu. Akkasumas na jaallate tola jedha.
akkasumatti na jaallatte gooftaan. Dinqii kana obboloota koo qabannee ittiin jiraannu. Qabannee ittiin jiraannu. Ana duwwaa miti hunduma keenya walitti jaallate. Walii keenya akka fayyina taanu. Walii keenya waan gaarii akka walitti ibsinu. Walii keenyaaf akka jiraannu fedha Waaqayyooti. Kana ofii koottis nan dubbadhaa. Isinittis nan dubbadha. Amma Waaqayyoo nu qarqaaree akka Phaawulos Kiristoosin fakkaadha jennu geenyutti dhaabbiin qabu kun. Wanti dubbannee wal ijaarree deemna jechuudha. Guyyaa tokko guyyaan fiigichoo keenya dhumu akka dhuguma shuurii taanee Kiristoos bira dhaquu keenya baruutti. Kanaaf obboloota koo namni dhiifameef dhiifama gochuu qaba. Haalleluuyaa. Kanaan aameen jennu. Haalleluuyaa. Namni dhiifama fudhatu dhiifama godha. Kun sagalee Waaqayyooti. Waan nutti ulfaatudha. Garuu sagalee Waaqayyoo kan biraa kan nuun jedhu hin jiru. Maqaan isaa bara amma baraatti kan ulfaate haa ta'u. Egaa yeroo hundumaa dhiifama gochuuf, yeroo hundumaa immoo dhiifama fudhachuuf akkamitti namni danda'a inni jedhu gaaffii guddaadha. Akkamitti namni danda'a? Waaqayyoon nu haa gargaaru. Yeroo tokko nama tokkotu fakkeenya tokko dubbata. Akkuma sammaa gooftaanii yeroo torba guyyaatti yoo si gaafate yeroo torba nuu dhiisi jedhe. Nama tokkotu markabaan deemu nama lama ta'anii warra callumalee tufaa inni tokko immoo kayaxaa jedhe. Hinaxaa ammas hin tufaa aareettu dabalee tufa. Namittiin kun maaliif yeroon tufu maaltu si gashee jedhee jechuudha. Biyya faranjiitti akka malee hin tufamuu akka malee hojiin hin gatamuu namni irra teetii ta'a. Namni hin aaraa yoo namni waan akkanaan godhe. Namichi kun hinaxaa inni kun immoo hin tufa. Jennaanii namittiin kun maal taate? Ammuma yoomitti akkas godha jedheetu amma yoomitti haxooftati. Yeroon tufu jennaanii ammati tufuu dhiiftuttiin haxaa jedhanii. Ammati tufuu dhiiftutti. Ammati dhaabdutti waan hin taane kan ammati dhaabdutti hin mannisa. Oh haalleluuyaa. Ispiriitii kanaa Kiristoos nuuf kennu. Amma dhumaatti jechuudha. Amma dhumaatti. Amma dhugumaan obboleessi koo hojjetamee jedhutti. Amma obboleessa kootiif ani walii wajjiniin mana Waaqayyoo dhaaluuf qophoofnutti. Amma wal qopheessinutti ammasitti jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ulfaataa akka ta'e namni yeroo miidhamu yeroo keessi isa hadhaa'u dhiifama gochuuf maal akka ta'e hundi keenya beekna. Namni hin miidhamne hin jiru. Waan isin dhibu sagalee Waaqayyoo keessa olaaltan garuu namni wal miidhuun namni akka malee wal hubachuu waan jiru yeroo baay'ee prejudice waan akka ta'e hin beeku afaan Oromootti namarratti akka malee hubachuutu jira. Silumayyuu isheen akka kanaa silumayyuu hin akkana isa jedhu. Silumayyuu nama akkanaati isa jedhu isa keessaan laallu. Namni tokko lallabaadha yoo ta'e cubbuyyuu hin beeku. Namni tokko cubbaamaadha yoo ta'e Kiristoositti immoo hin qabu. Inni dibame dibamaa inni kufe kufaa. Waan akkanaatu jira jireenya namaa keessa. Akkanatti ilaala namni. Ani sagalee Waaqayyoo keessaa akkanatu naa gala. Garuu obboloota koo warra xixiqqoo hin dubbifne malee Yohaannis 17 inni isa 3 lakkoofsa 4 dura jiru warra xixiqqoodha. Warra nu iddoo hin kennineef sana. Warra sagalee Waaqayyoo keessatti jaboo hin taane sana. Jara sanaaf eeggannoo guddaan kan godhamu keessumattuu.
Jara sanaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Wal hubachuu jechuun maal jechuudha? Rakkina namni jirus haala jirus prejudiisii malee hubachuu yookaan immoo odoo abalu kanan jedhin hubachuu. Nama tokkotu fakkeenya tokko dubbata. Dubartii tokkotu gabaa bituu seenti. Biyya koronaa itti baay'ate kanatti yeroo gabaa lixxanu hiriira galtuu, yeroo baatanu kaffaluuf hiriira galtuu. Hiriira galteetu meeshaa barbaaddu fudhachuudhaaf deemti. Hiriira bukkee darbitee daftee lixxee meeshaa ishee fudhattee isa kaffalus hiriira keessa hin galle utaaltee isa horiin lafa kaffala murattee kaffaltee baatii namni inaara. Ngunguma itti miidhama. Maaliif dubartiin kun ariifatte isa jedhu namni yaadan jiru. Dubartiin kun utuu dubbatteetti ta'e maaliif akka ariifatte? Biyya kana baaburri yeroo deemu saatii qabaa. Saatii baaburaa qaqqabuutti isheerra jira hin fiigdi jechuudha. Garuu dhiifama odoo jetteetti ta'e fakkeenya kana namaa dubbatu hin dhaga'e dhiifama yoo jetteetti ta'e dubartiin kun akka malee jajiin goonu. Dhiifama ijaan jennee fi namni hunduutti miidhame. Hinni heegnu utuu dubartiin kun gaafattee ta'e piliis jennee dabarsinaa. Dabarsa namni piliis jedha handersaan isa godha ishee godha. Ijaan dubbanneef ija waan isaan beekneef namni itti miidhama jedha. Waan akkanaatu jira. Judgmentiin yookaan immoo akka malee hubachuun isa kana. Akka malee isa yeroo littus dhiifama daqiiqaa amma kanan qabaa baaburaan harkaa yeroo baattu tukka jetti ta'ee odoo namicha sana hubachiif ta'e maaliif namni kaani haala isheen keessa hin beeku. Kanaaf yeroo baay'ee haala obboleettiin koo keessa jirtu ijaan beekneef akka malee itti miidhama, akka malee itti madaa. Obboloota koo isuma dhugaa yeroo tokko tokko waan namatti ulfaatu inni miidhames walitti hin dubbatu, inni miidhes hin dubbatu, akka miidhes tariin beekutaa yoo beekes dhiifama wal gaafachuu. Ani jireenya koo gabaabaa waldaa keessa jiraadhetti kanan arga. Obboloota wajjin tajaajila keessatti, tajaajilamuu keessatti waan baay'ee argitu. Namni rakkina jiru xinnoodha jedhee walitti hin dubbatu. Obboloota koo Waaqayyo bara 2022 bara akka faranjiitti fuulduree keenya jiru kana bara wanti kun nurraa bu'u haa ta'u. Bara judgmentii obboleettii koo obboleessa koorraa kaasu nuuf haa ta'u. Bara koronaa kana keessatti namni waan baay'eedhaaf miidhama. Ani siduman arga konkolaataa dhaabuu irratti, karaarra deemuu irratti, dhaabbatanii qorra keessa eeguu irratti waan baay'ee argitu. Kan biraa kan nama miidhu maali? Namni of hin laalu, utubaa ija isaa keessa jiru hin laalu. Ubaja namaa keessa laaluun laafaadha. Nama tokkotu akka jedha. Yeroo namatu wal beellama biyya kanatti yeroon nama hin jiru. Daqiiqaa 30 qorra keessa dhaabbatee namni isa eega. Akkamatti inni hubatu ani konkolaataan tiraafikii baay'ate ani rakkina sana jedhee dubbata jechuudha. Yeroo biraa namni isa taare daqiiqaa 30 eeguuf aare. Ofiisaati immoo isa caalaa nama eegsisa. Sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo baay'ee kan ilaaluun nurra jiru anoo isa jedhu. Isa kaanitti otoo hin kahin daqiiqaa 30 eege jedhee odoo hin aareen ofii kooti immoo daqiiqaa 40 namni na eegee amma maaltu dhaga'ame laata. Yeroo baay'ee yakka nu hojjennu kun egzaampilii fakkeenya laafaa faranjoonni fudhatan yeroo baay'ee garuu dubbiin isaa maanni
yakkani hojjedhu obboleessi koo immoo yakkanni hojjetu yeroo ol kaasu sana kan komaaf hin laalle isa jedhudha gabaabaatti. Yakka kana kompeeriin godhatu ta'e ittiin dhibamu jechuudha. Yeroo baay'ee kan namaa ani perfekti ta'een kan namaa garuu dhukkuba ta'ee nutti mul'ata obboloota koo. Waaqayyo nu gargaaru. Anoo eenyu? Ani eenyu abalutti murteessuuf? Ani eenyu jajii gochuuf? Ani eenyu nama tokko Kiristoos du'ee fi inni Kiristoos dhangala'ee fi Kiristoos fannoo isaaf dhaqe tokko akka malee hubachuuf eenyuun kana yeroo jennu ofii keenyaaf goona jechuudha. Egaa gabaabaatti dhiisuuf iddoo hin qabnu isa jedhudha. Inni guddaan tokko akka nama Waaqayyootti wanti lapheen keenyatti madaa'ee tarii dhiifama gochuu dadhabsiisu yoo jiraate nuti wabii qabna. Kiristoos fannoo Kiristoos jala keenya obboloota koo. Fannoo Kiristoos jala keenya waan nutti ulfaatisan maaliif yeroo tokko tokko miidhamni nurra ga'u akka nu mana Waaqayyoo keessaallee baqannu nu godha waan ta'eef jechuudha. Fannoo Kiristoos jala maaloo ani humna kootii ol ta'eera madaa kana baadhee deemuu hin danda'u dhiisuus dadhabeera isa jedhu. Sammiitii of gochuu Kiristoos jedhama. Kana Waaqayyo anaaf isiniif 2022 haa godhu. Isa taanu shaakala haaraa, humna haaraa gooftaan nuuf haa godhu. Anaaf isiniif ani caalaatti isan bara kana Kiristoos wajjin jiraadhe caalaa Waaqayyo bara dhufu akkana jiraachisu hawwii kooti. Isiniifis kanuman hawwa. Gara dhumaatti adeema. Obboloota koo Waaqayyo nu haa gargaaru, Waaqayyo nu haa baatu. Waan dubbatamu hundumaa keessatti, waan dubbifamu hundumaa keessatti, waan jiraannu hundumaa keessatti, onlaayinii sagallu, isa feesbuukiin ilaallu hundumaa keessatti yeroo tokko tokko teenyee sagalee Waaqayyoo daayijestii gochuun nu gargaara ittiin jiraachuudhaaf. Waa'ee dhiifamaa dubbisee lallabee ni wajjin dubbadhee ofii kootiif hin jiraadhu taanaan hin ta'u. Yeroo baay'ee waan nyaannuuf waan sagalee Waaqayyoo keessatti ittiin jiraannu sana adda baanee ilaaluun nurra jira. Obboloota koo yeroo baay'ee ani yeroon argu jireenya bara kana namni waa'ee sagalee Waaqayyoof fiigu yeroon argu yeroo taa'ee ofiisaatii daajestii godhu qabaachuu akka qabu natti dhaga'ama. Maaliif wanti hunduu jira. Dur konferansii waamna akkaataa amma teenyee wal tajaajillu kana akka kanatti namoonni biyya adda addaatii walirratti dhufuun qoosaa miti. Bara durii garuu kaasetii dhaggeeffanna yeroon taa'ee ilaalu kaasetiin meeqa akka jiru viidiyoon inni kirrii durii meeqa akka jiru mana kanallee yeroo yaadu na dinqa. Akka ta'etti waraabne akka ta'etti walii hirree isa dhaggeeffanna irra teenye. Bara kana ammami bara wanti hunduu aksesiinsa guddaa ta'e kana ammami yeroon jedhu nan sodaadha. Kanaaf obboloota koo baratti teenye Waaqayyoon jalaa suga godhanne gabiin barannu Waaqayyo anaaf isiniif haa godhu. Sagalee Waaqayyoo Roomee 12:9 fi 21 sanuun dubbisaa. Michoota koo ijaa baasuu eekkamsa Waaqayyootti dhiisaa malee ofii keessanii ijaa hin baafatinaa. Caaffanni qulqullaa'aan keessatti Waaqayyo Gooftaan ijaa baasuun kan kooti. Ani hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa jedhee dubbateera. Iddoo tokkotti immoo diinni kee yoo beela'e nyaachisi, yoo dheebotes obaasi. Kana gochuun keetiinis gaabbee akka inni yeella'u hin goota jedhee caafameera. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'aa malee
hamaan si hin moo'in. Moo'i malee isa waan gaariidhaan isa hamaa moo'i malee hamaan si hin moo'in. Iddoo kanatti maal jedhaa yeroo iddoo kana yaadee maal yaadeeni yeroo baay'ee neecharima namaati kuni yoo namni isin miidhe miidhumatti deemtu. Yoo namni nama ajjeesee gumaatti deema nama. Neecharii dhiifamaa keessas kun jira. Yeroo baay'ee na dinqa biyya kiristaanaa biyya guguddaa jedhamu kuni yoo tokko tokko yeroo warri kaan warri sagalee waaqayyoo hin beekan jedhamani amantii biraa qabanu irratti duulanu isaan immoo isaan caalaa itti duulu. Yoo tokko tokko neechariin namummaas tokkoon tokkos namaas kana of keessaa qaba. Waa'ee dhiifamaa irratti namoonni yeroo dubbatanu hinni guddaan tokko ijaa biitar kaayit ijaa miidhamni keessa keenya jiruu fi namni yookaan nama sana akkaataa itti miidhu yaadaa jedhu. Odoo hojiidhaan gochuudha baateyyuu keessisaa waan sana yaadaa jedhu. Geeddaram obboloota koo waan tokko waan dubbachuu barbaadu dhiifama la jennu dhiifama afaaniin namni waliin jedhu miti. Dubbii keessaati. Yeroo baay'ee namni dhiifama jedha. Garaa isaatii godheeraa inni jedhu. Yeroo baay'ee biyya kanatti I love you jedhu namoonni walii isaaniitiin dubartiif dhiirri yeroo baay'ee garuu waan isaan jiraatanu hin argina. Afaani jechuudha. Keessa hin jiru jechuudha. Keessaa dhiifama sanaa kan barbaachisu. Keessaa maal fakkaataa? Jaalalli sun keessaa maal fakkaataa? Kanaaf keessa isaanii deemsisanii hamaa yaaduu jedhu. Hamaan garuu nuuf hin kennamne. Sagalee Waaqayyoo hin dubbatu kana. Namicha tokkotu lallaban dhaga'ee obbolootatu lama wal didanii isa bira dhufanii akka tajaajilaatti araarsa. Jennaanii araarsuuf wal yaadee araara irratti ta'uu dida. Isa booddee beellama qabatu yeroo biraa walitti fiduuf. Maaltu ta'a? Kadhatee kadhata irratti dhuma irratti abbaa keenyaatiin xumura jedha. Akkuma jennu jechuudha. Yeroo abbaa keenyaa jalqabanuu yakka nama namiidhee akka dhiise ati naa dhiisa jedhu bira ga'u jechuudha. Isa amma dubbifne Maatewos 6:12 bira ga'u. Jennaan istoop asumatti dhaabaa jedhaan maal jennaanii waan amma jettan kana hubattaniittu jedhaan isamma kadhattan kana kadhata kana garaa keessa keessanii immoo afaan keessantu jedhe irra keessa afaaniitu jedhe moo keessa keessanii jedhe keessa keessatti dhuguma hubattaniittu akkuma nuyi warra nuyi akkan dhiifne isa jedhu kana dhuguma siniif jettaniittu dhiiftaniittu maal walii isaaniitii hin dhiifne maal kadhatu. Kanaafi kadhaan keessan sirrii miti dura qajeelfadhaa jedhaan maaliifi sagalee Waaqayyoo aarsaallee tun godhin dura fixadhu buleessa kee wajjin jedha. Amma asirratti dhaabaa jedheetu dubbiin qajeelala. Isa booddee maal jedhu hin jiru jechuudha. Hin dhiifne dhiisuu qabu isa booddeedha kadhatu jechuudha. Garaa keenya hin yaadnu afaaniin ansin jaalladha yookaan kanan yookaan dhiifama godheera miti. Inermoosti keenya keessatti dhiifamni sun dhalachuu qaba. Kan ammoo kan nama gargaaru hafuura qulqulluudha Kiristoos. Garuu nuti ofitti kennuu qabna. Nuti biita harkaatu yookaan immoo hadhaa hin abaanne hin deemnu. Obboloota koo kana Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo kana nu haa gargaaru. Iddoo tokko dubbiseenii xumuraa. Seera Lewwotaa 19 17 lakkoofsa 17 boqonnaa 19 akka jedha. Ati garaa keetti obboleessa kee hin jibbin.
dhugumaan nama balleessaa isaa hubachiise malee sababii isaatiif cubbuu ofirratti hin fidin. Obboleessa kee hin jibbin. Kiristaanni obboleessaa jibba maal fakkannaan jette naan jedhina sagalee Waaqayyoo jedha obboleessa kee hin jibbin. Nama yakka isaatti mul'ise malee longootu ta'e yoo ta'u tokko namoota waarnii gochuudhaaf namootatti akka tajaajilaas taatanii akkuma ta'etti namoota obboloota rakkina argitan yoo dubbattanii anoo abaluu wajjiniin rakkina hin qabu anoo ishee wajjiniin yookaan isaa wajjiniin maaliif dhoksuu barbaada namni yeroo jedhan ani jireenya koo keessatti argeera. Ani rakkina hin qabu hundumti keenya rakkina qabna. Kanaaf akka tajaajilaattis kanan dubbadhu Waaqayyoon waa qarqaaru kan hin jedhu dubbadhudha. Akka nama miidhamee tokkos obboleessi koo na miidhes dubbachuun irra jira. Yeroo baay'ee obboloota koo miidhamni irra inni hin dubbannu. Ati sababii isaatiif isan jibbin honi si miidhe. Kanaaf cubbuuf itti fidda. Yoo ijaa baate Waaqayyoon waa qarqaaru baay'een dubbadhu sagaleen kun ofiisaatii iddoo kanatti lallabaa gooftaan waan dhageenye nu keessa abushuu anaan naa qarqaaru isiniin qarqaaru obboloonni nu gidduu jiranuun waliin kadhannee waan kanatti kadhannee bara dhufus Waaqayyotti dabarsinee bara haaraa Waaqayyo akka nuu godhu baratti wanta haaraan gidduu keenya keessatti dhalatu akka nuu ta'u yaada eebbifamaa